Sirraa jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtan fayyuma keessanii nuti nagaa jirra galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna. Akkam nuuf jirtanii naguma jirtanii kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'ee nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalanna. Egaa har'as deebi'ee dhufee jira. Har'a immoo maal isinii qabattee dhufe seetanii har'a ergamee tan dhufee namatti na erge jechuudha. Innis maal seetanii akkuma beekamu mucaan kiyyaallee natti qannaa jira. Innaa ergamee tan dhufee maal ergamtee jechuun keessan hin oolu. Egaa nama sun ergechuudha. Maali anni seetan innis obboleettii keenya tokko akka nama kamiyyuu nan hojjedhettee biyya Arabaa deemte hojjedhee tan jijjiirattee biyya Arabaa deemte garuu deemsi ishii seeraan osoo hin ta'in seeraan ala deemte jechuudha. Obboleettiin keenya kun dura kan hojjettee galte Beeruuti jedhanii Beeruuti irraa galtee gara waggaa 2 dallaalarraanis akkasuma immoo imbaasii seeraan jechuudha gara mootummaatiinis jaaltee onnata kan dhaabde jedhan nama hundaaf hin ta'u mitiire nama hundaaf hin ta'u waan ta'eef egaa jaaltee baay'ee tokko jaaltee dhaabde kazaa amma aartee bakka obsa fixattee intaa biyya keessaa deemu malee jettee egaa riyyaan ishii tokko hin jira riyyaan ishii sun immoo afaan hin beektu ganaan wal marraadha jedhanii isaan wajjin baanii manaa hin deeman jedhanii maatiin amma kaleessa malee gaddanaa bilbilanii turanii isaanis egaa amma erga deemanii ji'a 2 jedhan obboleettiin ishii yoo deemtee suudii jirti jedhan obboleettiin mucayyoo sana jechuudha afaan hin dandeessu suudii jirti jedhan na kanaafiyyuu wal marraa jedhanii obboleettiin jechuudha bilbila siin qabdu akkanumatti hojjechaa jirti jedhanii kan deemte suudii kan jirtu jechuudha. Sun immoo afaan hin dandeessisu Beeruutii hojjettee galte jedhan. Innaa galtee hoggana mulu yaaltee homaa dallaalarraan akkasuma mootummaan irraanis yaaltee dhaabnaani amma deemu malee jettee erga manaa baatee ji'a 2 guuttee jirti. Ana moosi taasaa? Ana moosi? Ana moosi? Eenyu taasaa? Nulachuu jechuudha? Waaqa ati riyyaa akka keetii tokko waree. Innaa ji'a 2 guuttee jirti jedhamee jira. Moo baalagee taatee deemituu fidisa. Baalagee inni kanaaf waan haasa'e bakka haasaa hin barbaadu. Hin haasa'in jechuu barbaadetti hin qannaa jechuudha. Yoo ofii kiyya afaan haasaa jechuu barbaadetti bara. Kanaaf obboleettiin isaa obboleettiin ishii viidiyoo macifachuu na ho'i. Egaa kanaaf maal seetanii obboleettiin ishii tune bilbila hin qabdu bilbila malee hojjettii jedhamee jira. Kanaaf egaa mucayyoo tana amma erga manaa baatee ji'a 2 guuttee jirti jedhee maatiin ishii innaa ifama maatii kiyya maaliif seetan mucaa kiyyatu na rabbashaa jira kamitti. Kanaaf egaa mucayyoon tuni amma maatiin akkanaa naan jedhanitti bilbilanii ji'a 2 guuttee jirti. Riyyaa ishee wajjin manaa baatee akka foormeeshinii argeenyetti bishaan irraan deemtee dallaalarraa silaan adide bishaan irraan nan deema jedhatteeti bilbiltee durbii ishiititti himtee. Durbiin ishii tuni du'oo bilbiltuuf Jibuutii geenye jedhanii Jibuutii geenye naan jedhanii jettee nutti himte jedhan amma ji'a 2 jechuudha. Jibuutii geenye naan jedhan jettee mucayyoon durbittiin ishii tuni jechuudha. Innaa amma obboleettuma ishii tana ka Suuda Arabiyaa jirtu tana bilbilanii gaafatanii asii maatiin kaardeetti guutee jechuudha. Dhugaa birrii 200 guunnee wanna takka daqiiqaa takka yoo naasofne jedhanii sanuu madaamin isaanii bilbila ishiin hin qabdu madaam irratti bilbilee madaamin immoo wanta nuti jennu hin beektu ishii wanna nuun jennu hin beennu maatiin narraa fagoo osoo natti yoo ta'e anu nan dubbisa lakkoofsa madaamii sanii naa kennaa jennaan
lakkoofsa madaamii isaan sirriinaan ergine isaan jechuudha. Lakkoofsi akka Itoophiyaati miti. Koodii illee itti guutee itti yaaleen daabina didee jechuudha. Lakkoofsa madaamii isaanii mucayyoo bilbilee gaafannee ani hin beeku nageenye jira sun ofiifuu bilbilaan qabdu miskiina waan ta'eef erga deemtee waggaa tokkoof ji'a sadii moo maal jedhani. Innaa kanaaf amma tuni warri maal jaasseetanii kinoo guyyaa kaleessa malee gaddaami jarbaan kan garagare suudii kan deemu jechuudha. Jarbaan bishaan irratti garagaree nama 69 kan uume san amma buleetti asii ijoollee biyya keessa jiran tiitookii fayyadaman isaantu argee jechuudha. Tiitookii irratti arganiiti akkanatti jedhanii maatitti manii haati amma ila dhugaa siniin jira bakkaan dhufan ajjeesaa du'a mucayyooti yaana ga'u annas dura du'eetu ishiin du'a kiyyaa geessutti guyyaa meeqashoota irraa buusne jedhanii innaa bakka akka malee dhugaa akka malee taate jedha amma ishiin akka jettutti ji'a 2 aduu san mucayyoon naa bilbilte amma Jibuutii geenye jirraa jettee ergasii bakka isaan ga'an hin bilbilli sunis kan ishiin ittiin bilbilte sunis hin hojjetu. Bilbilli sin hojjetu mucayyoon isin bilbillee achi bakka kanaa geenye hin jenne Jibuutii seennee jira jettee bilbilte amma maatiin immoo deemtee yookaan bakka bishaan irratti nyaatamte bishaan keessatti duute reefi mucayyoo teenyaa ooluute illee haa galoo jiraatte illee immoo nan jira haa jettuu jedhanii baay'ee tokko bakka maatiin rakkatee jira dhugaa isinitti baay'ee. Innaa akkasitti haati baay'ee tokko bakka dhugaa baay'ee hiphattee jirti jedhanii. Ani dhugaa baay'ee uffata footoo shiitti illee naaf ergaa jennaan warri immoo yoo waa'ee waatsaappii immoo naamna kana fayyadamanii mucayyoo durbitti ijaarsan hin abduu garuu footoo ishii naaf ergite siniifan ergaa piliis warri mucayyoon maqaan ishii Daraartuu eenyutu sanaan jedhanii Daraartuu Nuguseetu moo Daraartuu Nuguseetu moo Nugusuu jedhanii Daraartuu ayyaan garuu maqaan ishii Daraartuu jedhamti naan jedhanii innaa mee abbaa waan hundaa xarra isinitti anima Daraartuu eenyu naan jette garuu natti himte haati. Kanaaf obboleettiin ishii suudii jirti hin beekti garuu fayyadamtu ka faayidaan qabdu malee osoo fayyadamte ishii waan hundaayyuu silaa hin himti waan ta'eef inni akkasii isiniin jira maatii kiyyaa dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Viidiyicha immoo kinoo hin argitanii kan jarbaan ittiin garagara jechuudha. Namoonni gimmaachni footoo erganii jiranii garuu footoo ishee odoo erganii ani maatiitti agarsiisa yookiin mucayyoo durbii sanatti agarsiisee ishiin hin beektita. Footoo nama kan warra reeffa du'ee reeffa akkasumas lafa cicciisa malee homtuu kan arge hin jiru. Amma mucayyoon tunis achi keessa jiraattee natsaa jiraattee yookiin immoo qabamte odoo qabamte immoo yookiin hin jiraamte birrii haganaa kennaa yookiin hin darbitan yookiin sin ajjeesna sun illee hin jirtiimi wanta san illee seenne na fakkaate ishiin akkana fakkaata odoo akkas ta'e maatittuu bilbiltee naa erga naa qabaa ishiin amma maatitti illee hin bilbille akkuma onnoo isin hin jee Jibuutii ga'ee bichaadha jechuudha maatitti illee hin bilbille maatiin quba qabu amma bishaan irraan deemu kana maatiin quba hin qabu beektu. Obboleettii durbitti tanatti himte malee jechuudha. Bakka aartee jennaan maatiin isin deemine asumatti hojjetadhu minaamina jennaan ishiin aartee deemte. Innaa amma kana keessa jirti ijoolleen immoo tiitookii arganii maatitti manee kanatti jarbaa irratti bishaan garagaree jarbaan garagaree jira. Nama baay'eetu du'ee kinoo tiitookiin kaa'amma bakkoo wanni tokko yoo ta'e daqiiqumatti silaa wanni tiitookii kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko miidiyaa na jibbisiise jechuudha. Amma maatiin kun osoo hin jiraanne tiitookii waa beekanii waa yaaddaanii. Garuu soqachuun ilmoo ofii gaarii ta'ee amma bakka haati ergasii waanuma mucayyoon ishii duute achirratti duute fakkaata yookiin mucayyoon ishii nagaan jirti ta'a yookiin immoo suudumaa seentee hojiirra jirti ta'a yookiin ammoo Jibuutuma keessa jirti ta'a Yemen jirti ta'a hin beekamu karaarra jirti ta'a hin beekamu yookiin akkuma jedhan immoo lubbuun ishiitillee darbuu danda'a hin beekamu egaa waaqatu beeka malee ishiif waaqatu beeka akka jirtu innaa kanaaf. Lakkoofsichi ishiin deemteen illee yaalee bakka seefii godhee waan takka hojjetu jechuudha jechuun miidiyaalee fayyadamtudha fakkaate. Kanaaf isiniin jedha viidiyicha hin argitan armaan olitti ani dhugaa baay'ee tokko ulfaata yoo jiraattee mucayyoon tun jechuudha Daraartuu yoo jiraattee yookiin immoo miidiyaa fayyadamtee jettee maatiin kee baay'ee tokko yaaddoo keessa jiranii keessattuu harmeen kee baay'ee tokko yaaddoo keessa jirtu jiraatte maatii keetii bilbili yoo bilbilli si mijatuu baate immoo miidiyaa kan fayyadamtu ta'e garaa barbaaddeen barreessii nu dubbisi lakkoofsa kiyyaa hin jira waan ta'eef
Na akkasuma immoo lakkoofsa mucayyoo durbittii ta'een qabdaa. Dubbisiisiin jira. Innaan ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi nagaa naaf taasisan jaaladhaa. Ciao ciao.